እሺ ናናሰይ ከዚህ ታሰው Ayyee taatee jirti lubbuu barsi biraa jiidhinaa inni sinchiin kujedhee tanane. rakkoon qabu amman sirraa jira dhuguma shabakaan kiyya baay'ee yeroo tokko hin ciccita waan ta'eef saniifis sirrabba ishee dhiifama akkas hin ajuuti wanni siin jedhe lubbu naan lolta akkamitti si gaafadha Ayyee maal jettee? Nani lolin kaa wantaan siin jedhe Waan lolamu taanaan oleen sinniisu. dhugaa maaliif jennaan namni nama loluun waan dassaadha beektee nama jaalataniin lolanii malee namni nama loluun badaa fi miti nama yaajaatti hin qabne namni loluun iyyuu natti tola yoo ati naan loltu dhugaa rabbi nama dhufee naan lolu dasna jedhaa bar namni naan lolu anaaf dansaadha waa hedduu na barsiisaa akka badii kiyyarraa deebuu na taasisaa hin jibbu nama naan lolu akkasi lubbuuti anillee jechuudha akka honkoo hedduu amala qabdi beektaa latumti naannootti waa hamtuu koomteetu anillee ishiittan baheesse uumaa nagaa bareeddu ta'u naa galatoomi waa hunda kooti ati wallaahi barsiistuu kooti baay'ee sitti gammada akkasiin jeena juti chaanaala kiyya waan irratti hojjedhu dhabeen hin gurguraa siin jechuufin maal jette chaanaala kiyya wantan irratti hojjedhu dhabee gurguruuf hin deema halo 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 dhagahamaa sagaleen kiyya amma kunoo shakkaatti dhagahaa jira jechuudha. okay maal jetta resittii minatti fakkaata chaanaala kiyya bar waan irratti hojjedhu dhabee siin jedhe maal jetta kabajaa jirtaa siin jedhe lolin siin jedhe bar dursee sitti men jira akkaatiin lolle yee loluuti ani loluuti see loluun haastuuti waan siin jedhe kanarratti maalidha sababa naaf hime sababni bar gurguru fedhiin qabu ani waan irratti hojjedhu dhabe malee ani birrii gurguru anuyyuun hin bita jedhee yaadaan ture mi duraan amma gurguruun fedhiin qabu kiyyammoo irra caalaan orijinaali illee natti fakkaata allahu alam ittis dammarsiisu garuu waan irra hojjedhu dhabe ishi maal irratti hojjedhame na jalaan gubatu lubbuu koo galaa jirtaa miti waan galaa jirtuuf maaltu gubala akkanumatti nuliin kun mataan nu nyaata akka kanaan hin geenye akkamitti jechuudha namni tokko waan takka baastee facaafattee lafa kan qabdu jechuudha yoo sanyii hin qabne waan qoftu hin qabdu lafti sun lafa ba'a jechuudha waan tokko immoo dadhabdee waan hunda irratti taatee bakka kanaan geesse wanni si gurgursiisu maaltu jira laa yoo chaanaala gurgurachuu barbaadde ammaa booda of dammarsiisiti gurguradhu yoo ammoo rakkina biraa daruurii barbaadde taate waan danda'e si gargaaruun hin danda'a maanya rakkoo kanatti hime akka sanatti jechuudha malee ana irratti hojjechuu hin danda'u suni sababan ta'udha irratti hojjechuu hin danda'u sababan ta'u duraan maal hojjeta eenyuban isiin jedhe bara dura waan danda'u seeqa urjiillee na qarqaarti jeen ture isiin nan qarqaarree ka ufiitiyyuu hin barbaadu feetu hojjedhu feetu dhiisinaan jette la halo halo waanuma ta'ee sa'aatii ganama dirree liivii seenee inshaallah siif laalla hankunoo namni kudha ja'a faana hallaa jiru maaliif kanaan beekta bakka kaa'ee namni bakka ga'ee yaadatu bakka ga'urree
wallaalu jechuudha. Garuu yeroo namatti jabaachuu sibee taa'illa keessaa miti lubbuu. Hin dhagaa. Akkasii malee wanti chaayinaala nama gurgursiisu tokko hin jiru jechuudha. Wallaa laalee gaariidha bar namni akkamitti firii ofii akkamitti gurgura laa. Ishii birri barbaada, ishii bakka birri barbaada kaan birri biyya galfachuu barbaada. Birri meeqa? Maanaa kennu feetaa? Bakkoon qabu siifan kenna hojjettee naagashi laatee naanan qaba. Meeqa barbaadala? Gaafi garuu itti magaleessa wayii harkaa qabu. Riyaala 3,000 wayii naa galchuu dandeessaa? Riyaala 3,000 inshaAllah. Hin qabda harkaa riyaala 3,000? Hin qaba yaa Najuu 3,000 muruu amantee natti kennitaa? Miidiyaa irratti na barattee? jechuun rakkoo tokko hin qabu. Koltee cabsee sirraa fuudha fittileetti. Wayii miskiina wallaala deema. Sadii miti namni miliyoona sadii akka hojjeteetti kadhamu iyyuu danootu jira. Qomni sadarree laaftudha. Baatiidhuma tokko darbanii wanti hojjeta. Ishii boruma naa galchuu dandeessaa? Ishii amma akka cufadheen sitti erga akkaawuntii. Anatola jettee har'aa boru naaf ergituuti boruu wanti sirraa barbaadan sana naa obsi jedhite. Kanaas guyyaadhuma 15 naafa yeroo mana sii tokkoo rakkoo qabu. Amma tola seera namaa Garuu dhuguma keeti birri naa kennuu feetaa Najuu? egaa chaayinaadha namni akkamitti gurguradha wallaahi yoo hin galee hojjetachuu fedha ammoo nama si'eedha hojjetanii baatii sadis ta'ee akkasis ta'ee naaf kaafamudha baatii sadii guutas waan akkasii ta'e kanaafuu siifan kenna. Ani chaanaala waan irratti hojjetadhu yoo ishi sii kenna chaanaala sii kenna ishi birri naa kenna chaanaala sii kenna birri naa kenna. Halo. Dhagaye galaa yooma gurgurteeyyuu jechuun yooma gurgurteeyyuu wal lollaa beektaa namni akkamitti jechuun yoo gurgurachuu barbaadde haaraa banatta kana dhiifattee malee kan of harkaa qabdu akkamitti gurgurta odoo amma ilmoo qabaattee ilmoo kennutti gurguri jedhanii ilmoo isin gurgurta jechuudha baqa namni dhaaree dhaba'ee waan meeqa taanee ifatamnee waan akkamitti bakka kana akka geessi akkamitti wal beektoon. Hin beeka baay'ee waan baay'eetti dadhabee akkasiin gahe keessattuu na hojii dadhabdee na hojii yaaddoftee yaadna jirti yaadni irraanfadhu bare hedduun beeka. Kakuu salphaadha lubbuu bakiyya salphaadha. Salphaa miti waan dhawamee sa'aatii kana laa wallaahi. Wallaahi salphaa miti ani waan namni naa ta'e dhiqqif yaadumaanuu na qarqaaran akka biraa waan haa ta'u miti baay'ee tokko natti ulfaata dhugaa rabbii oolmaa namaa deebisee hin danda'u. Rabbumaan oolmaa keessan isin haa deebisu dhugaa rabbiin wajjin rakkataa turtani. Bakkeen rakkanne aduyyuu guruppii nama seentee cinqaamee qawaa baay'ee jira waa hedduu kana osoo adeemee isaan ka'ee maal akka ta'e chaanaa kanarratti jedhiifi yaada jirti. Kanaafuu jennaan riyaala 3,000 immoo siifan kannaa hojjettee naaf kaffaltaa garuu amma saantima ofirraa qabaachuu malee nama kunitti chaanaa nama gurgura jedha. Bakka kana ta'uu dhabnaan ijamee dhan arrabamee qannarraafamee waan meeqa jedhamee namaan meeqan. Dhugaa keetti dhugaa rabbii na juti yaa hedduu takka naa galatoon wallaahi hedduu takka maal jee akkasii ibsuun beeku wallaahi garraa mitiya qaalii tiya umrii tiya wallaahi hedduu takka si jaalladha naaf jiraadhu yoomillee haa ta'u amma firaankisi godhaan jira. Na juti yaa rabbi firaankisi godhee na boochistee bara. Dhugaa hedduu takka hedduu dhiifa wanarraa ta'e na jiru firaankisi godhee. Najuu wayyaa Hedduu na aarsite wallaahi waan ati dura inni naaringaa jettee fudhan gadi of qabe malee silaati akka guyyaa sadii sana dhufte irraa kaatee.
Wayyaana juutii dhugaa rabbii hedduu takka garaana balleessite bar kaameraa ofirraa cufee hancuufni tinna jedhe fokkee keessa na garagale. Laa lubbuu korakkota kan qabu jedhii medal yaani qofaa si qabe natti fakkaatee bara. Qufaa miti hancuufattinna jedhe beektee yaa wanti ati naan jedhaa jirtu hundinuu baay'ee akka ayyaadee miti bar. Yaala kuma sadiimu laa wallaahi jechuun maaliif bakka akkaataa itti as geenye waan beekamu lubbuu akkaataa itti as geenye waan beekamu waan akkasii irratti siifnee eeyyamu akkas yeroo biyyaa siif taatee jirti siin jedhaa akkanumatti waan ta'e irratti barbaadadhu urjiidhanis immoo hojjedhu jedhiin wallaahi baankiin keessan gaddaa hedduu natti tola. Urjii naa gorsimee sirriitti itti naa himi akka hojjettu jechuun adiittee urjii. Ittani maafachuu ani bari yeroo dhabee tanan asii ilaal hojiidhaaf akka waan amma deemuu tokko laa citaa lafatti na eegdi wallaahi citaa jechuudha. Amma harkaan nan dalagaa gurrarra kaawwadhee tanan dalaga wallaahi akkasii Rabbi si haa laaffisu bakka qoy.